Nagaa isiniif haa ta'u hordoftoonni masii YouTube nagaa keessanii an nagaadha gooftaaf haa galatu. Har'a immoo daaboo akkamitti akka tolchinu daaboo bareedaa kan namatti tolu akkamitti akka tolchinu isinitti agarsiisa. Daqiiqaa muraasadha garuu daaboo bareedaa akkamitti akka tolchinu mana keenyatti isinitti agarsiisa isiniin jedha. Dursa yeroo bukeessu viidiyoo hin waraabne gabaaba waan ta'eef erga bukaa'ee booddeedha kan walitti deebine innaa erga qophaa'ee booddee akkasitti waraqaadhaan tolchanii waraqaa jala kaa'ee kan qabanne yoo kan qabatullee ta'ee zayitii xiqqoo itti gootanii sanaan booddee bukoo qophaa'ee sana itti gootanii saniin booddee fuula isaa gubbaa isaa kan itti dibdan akka hin banne nu jalaa kan nu dhoone akka bifti isaa fuuldurri isaa akka bareedu haliibii daakuu bu'aa daraasaa sanaa fi bishaan walitti baxaxanii sanaan booda filafii fuula isaa akkasittiin ittiin bareeffattaniitu itti diddibdanii jechuudha. Sanaan booddee erga siniyyaatti naqxanii booda akkasumatti gaazii galchituutu hin taane daqiiqaa muraasaaf amma sirriitti ol koof jedhutti hin keessu. Saniin booddee anamma kaa'ee ergan deebi'eedha kana isinitti agarsiisaa jiru isa lammaffaa kana ilaalaayi. Innaa sirriitti ol koof jedhee guute sanaan booddee gaazii galchitu innaa tolfamee bahee jira. Kunoo daabboo bareedaa akka ajaa'iba namatti tolu tolchee bahee jira. Akkasitti daabboo bareedaa nama birallee kan ittiin naqxan mana keessanitti kan fayyadamtanii akkasitti hojjechuu dandeessu. Daabboo baay'ee bareedaa ta'e jechaadha. Akkuma bukaa'een gaazii keessa gashina utuu hin taane lafa daqiiqaa muraasaa fi heelee yookiin waan itti fayyadamnu sanatti erga bukoo naqnee booda kaa'uu qabna jechaadha. Nyaata biraan hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadhaa.